من فجافتهم بكلا مالك akka silaa feenuu ittan siifa keeka silaa waan dubartu mabbeeka beekumsa walitti qabuutoo dandeenyu baruuf barsiifachuu wanni dhiibne teenyuuf namni borimmata tajaajilu eenyu har'a kunoo biyyaaf waa gochuu hin dandeenyu kaleessan baranneef takaalamne teenyu yaaboolee wankiyyaamee wala dhageenyu dibdiinu mutannee dhalootaan hin geenyu bakka ummanni gahannu sakaa borgeenyu namu amma dandeenyu barsiifachuu yaalla arganne ergamaa jaala beekumsa dhuunfannee diinee qaddamannaa nu rabbi tamannaa irkoo gaarii qabna inshallah gaaftu mata ol qabanna wanamni biraan qabne islaamumma qabna diini fis da'wa fis usbu'a qabanna umama ilahi nutime qur'anan ilmi shari'atif kan idle qabanan teknoloji amma barre fayyadamna faayida targanna